jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanala keenyaa baayoloojii paartii lammaffaadha walitti deebiinii jirra. Akkuma yeroo darbe yaadatamu paartii tokkoffaa waliin xumurree paartii lammaffaa itti aanu the law of segregation kan jedhu walitti deebina jennee waadaa walii seennee jirra. Har'a mata duree irratti dhaabne walitti deebinee jirra. Kanaafuu hanga dhuma paartii kanatti akkan wajjin turtii gaarii gootan kabajaan isin gaafanna jecha. Kanaafuu mata dureen nuti amma irraa eegallu the law of segregation dha. Definition law of segregation as jalatti waliin ilaalle exercise barnoota paartii tokkoffaa yeroo darbe waliin barannee wal qabatu kanallee highlightly dalagnee kan bira tarru ta'a jechuudha. Kanaaf mee law of segregation jechuun maal jechuudha kan jedhudha. Law of segregation kun one of the law which is discovered by Mendeleev dha. Seerota Mendeleev argate keessaa isa tokkodha. Kanaafuu seerri segregation kun maal jedha? Alleles separate during gamete formation jedha. Inni kun kan inni state godhu alleliin kun ni qoodamu takkaa'u adda bahu yeroo kam yeroo gamete formation yeroo gameetiin takkaa'u mootii sanyiin dhalaa itti uumamtu alleliin kan separate ta'uudha. Kanaafuu akkuma walii galatti law of segregation is states that the alleles must be separate during the gamete formation or during the process of fertilization jenne bira darbuu dandeenya jechuudha. Yeroo gameetiin uumamtu takkaa'u yeroo fertilization gaggeeffamu alleliin adda baha takkaa'u alleliin gargar baha kan jedhu kan lafa kaa'edha jechuudha jalatti. Akkasumas san qofa osoo hin taane maal jechuu dandeenyaas jalatti law of segregation jalatti wanti kaa'ame a pair of alleles are not included in the same gametes. Gameetii wal fakkaataa keessatti alleliin cimdiidhaan taa'uu hin dandeettu. Maal ta'uu dandeetti malee gargar baatee separate taatee teessi malee maal hin teettu cimdiidhaan teettu jechuudha. Kanaafuu the law of segregation again states that a pair of alleles are not included or not written in the same gametes rather than what separating alone jedhee ibsa jechuudha. Gameetiin takka keessatti takkaa'u gameetii wal fakkaataa keessatti alleliin tokko cimdiidhaan lama ta'anii peer ta'anii taa'uu hin danda'an jedha. Separate ta'uu danda'u qaba jedha. Fakkeenyaaf kaheetii garsiisu tokko yoo kan jiraatu ta'e capital T small t yoo kan jiraatu ta'e sanirra adda baasne yookiin capital T yookiin small t qofa keessaa fudhachuu qabna malee yeroo fertilization gaggeeffamutti gameetii tokko keessatti takkaa'u gameetii wal fakkaataa keessatti alleliin peeridhaan hin taa'u kan jedhullee law of segregation dhaan kan ibsame yookiin kan lafa kaa'amedha. Inni itti aanu akkasumas law of segregation maal jedhee ibse gamete contain only one alleles jedhe. Gameetiin takka kan qabachuu dandeettu maal takka qofa jedhee allelii takka qofa jedhee sababa saniif isa lammaffaarratti a pair of alleles are not included in the same gamete sababa saniif jenne jechuudha. Kanaafuu a certain gametes must include only what one alleles. So that means any gamete does not contain two and more than two alleles but it contain only what one alleles jedhe. Kanaafuu seera kana dagachuun qabdanii qormaata irratti isin gaafachuu danda'a. Among the following which one is correct about law of segregation or among the following which one can be stated by law of segregation yoo isin jedhe irratti alleles separate during the gamete formation. B irratti mootu a pair of alleles are included in the same gametes in jedhe. C irratti mootu gametes contain more than one alleles yoo isin jedhe deebiin keessan ta'a jechuudha. Baalleen hin ta'u not included ka jedhu included jedhe waan ta'eef sobataa. Caarratti kan jirullee mootu gamete contain only one alleles bakka jedhu gamete contain can contain more than one alleles yoo jedhe false ta'a. Inni duraa garuu alleles separate during gamete formation or during the process of fertilization yoo jedhe dhugaa ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ofirraa ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Wanni law of segregation dubbate waan sadeen amma asitti isin himne kana kan adda baaftanii beekuu danda'uu qabaattan jechuudha. Mee exercise paartii tokkoffaa yeroo darbe waliin baranneef wal qabatu kana wajjin hojjennu. Tokkoffaa irratti maal jedha? Draw genetic diagrams to show the offspring that would result from what the following crosses jedha. Maal jedha gaafiin tokkoffaan genetic diagramii offspring armaan gaditti dubbannu kanaaf cross reaction gaggeessi jedha takkaa'u kaasiif jedha. Kanaafuu mee kan inni nuu kenne kennamaan nuu kenne tokkoffaa irratti heterozygous purple flowered plants and white flowered plants will be crossed with each other. Then you have to draw the genetic diagrams for the crossing of those two plants nuun jedha. Plantii lameen inni nuu kenne kanaaf
genetic diagramii haala isaan ittiin cross godhamuu danda'uun kaase jedha. Kanaafuu tokkoffaarratti wanti nuti adda baafachuu qabnu gaafii kanarra laalaa bakka kanatti barreeffamaan isinitti mul'isa. Jalqaba irratti gaafii gaafatamne adda baafachuu qabna. Heterozygous nuun jedha. Heterozygous jechuun akka waliin fakkaanne beekuu qabna. Purple flowered plants. Purple flowered plants qubee paadhaan bakka bu'aa jennu. Garuu heterozygous waan ta'eef qubeen takka paa guddaadha. Inni tokko immoo paa xiqqaadha jechuudha. Kanaafuyyuu wanti cross ta'u suni ka tokkoffaa kun inni jalqaba jiru kun ilaala. Hanga bakka kanaa kan jiru endaa fuuldura kan jiru kun maaliin bakka bu'a? Heterozygous waan nuun jedheef capital P small p dhaan bakka bu'aa jechuudha. Cross jennaan. Endaa maaliif jennaan jara kana lamaan cross godhe waan nuun jedhan. White flowered immoo maaliin bakka bu'aa kan jedhu small p dhaan bakka bu'a. Inni almost akkuma beekamu faallaa purple waan ta'eef small p dhaan bakka bu'a. Kanaafuu white flowered plants kun immoo maayini recessive white flowered plants nuun jechuu barbaadetti waan ta'eef kanaafuu small p waliin cross goonaa jechuudha. Yeroo cross goonu fakkeenyaaf asitti bakki nun ga'u malee kan isinii kenne kana teebilii Punnett scooriitti kaastanii ni yaadattan jedhee yaada. Baayoloojii kutaa 9 irratti waa'ee Punnett scorii ni yaadattanii genetic diagram jechuudha. Kanaafuu genetic diagram offspring cross matching agarsiisan itti kaastanii capital P fi small p qabdanii isa durarra isa lammaffaarra small p qabdanii kanaafuu capital P fi small p tarree tokkorra kaa'attanii isa gara gadiitti mootu gara kolomaniitti small p kaa'attanii cross wajji yeroo gaggeessitan ratio isin argattan maal taha 2 purple ratio 2 white taha phenotype isa genotype isa illee akkuma beekamu maal taha 2 purple heterozygous jechuudha. 2 purple heterozygous and 2 homozygous white taha. Akkasumas yoo salphatu immoo 2 purple ratio 2 white jechuun 1 ratio 1 taha jechuudha yeroo salphatu. Kanaafuu haala kanaan dalaydanii ratioon isaa maal taha 1 ratio 1 taha jechuudha. Maaliif 2 purple ratio 2 white arganna waan ta'eef 2 dhaan dhaamte takka takkatti wal deebiste jechuudha. Waliif ratio jechuun bifa fractionitiin ta'uu waan danda'uuf kanaafuu haala saniin gaafii tokkoffaa akkasitti dalaynaa. Gaafii lammaffaan immoo maal jedha? A heterozygous green podded plant and a yellow podded plant jedha. Kana lamaan cross godhiiti genetic diagram itti kasi takka Punnett scoreedhaan agarsiisnu jedha. Kanaafuu isa kanaaf tokkoffaa maal bakka buusanna? Kunis heterozygousidha. Green podded plant kana akkam goona? Heterozygous waan nuun jedheef gaa guddaa fi gaa xiqqaa bakka buufanna bakka kanatti hanga asii kan jiruuf heterozygous waan nuun jedheef capital G and small g bakka buufanna cross with jennaan. Itti aansine maalinni small g qabna kun immoo tokko itti aanu yellow podded plant jechuun recessive jechuudha. Homozygous recessive yellow podded plant jechuudha. Inni duraa garuu heterozygous green podded plant takka umuutu heterozygous dominant green podded plant jechuun ni dandeenya. Kanaafuu kunillee akkuma gaafii tokkoffaasan yeroo cross crease wajjin kagoonu yeroo cross matching xumurru Punnett scorii keessatti yeroo kennu capital G small g kana gara maalitiin kenne row ittiin kenne small g gara kolomanii ittiin kenne Punnett scorii keessatti resultiin nuti argannu maal ta'a? Akkuma sanii 2 green podded and 2 yellow podded ta'a jechuudha. Kanaafuu 2/2 jechuun waan ratio waanidha. Kanaafuu 15% ta'a jechuudha. Gama persentiitti illee odeefnu. Kanaafuu haala kanaan hojjechuu dandeettanii gama gaafii itti aanutti dabarraa. Kuni gaafii hojjedhuuti takka genetic diagramii Punnett scoreedhaan kaasi kan jedhudha. Garuu gaafiin filannoos ni jira. Gaafii filannootti dabarrame amma gaafii tokkoffaan maal jedha? When Mendel crossed poor round P flower with poor wrinkled P, the offspring of the second filian generation will be dash nuun jedha. Kanaafuu amma maal nu gaafachuutti jira inni kun generation offspring second filian generation nu gaafachuu jira. Second filian generation keessatti second filian generation jechuun laaluu dandeettanii first filian generation santu mataa isaa waliin cross godha jechuudha. First filian generation irratti maal arganna jennaan? All are dominant arganna. All are dominant jechuun immoo capital T small t arganna haa jennu. Inni kun resultii first filian generation keessatti nuti argannu. Punnett scorii hunda keessatti capital T small t arganna. Maaliif jennaan? First filian generation kamiif kamtu waliin cross godha jennaan? Capital T homozygous cross with small t dha waan ta'eef kanaafuu jara kana lamaan cross yoo goone
resultiin nuti argan hundi maal ta'a? Heterozygous capital T small t kana ta'a. Kanaafuu kuni resultii first filial generationiti. Second filial generation argachuudhaaf immoo first filial generation kanatu mataa isaa waliin self pollinate ta'a yookaan self fertilized ta'a jechuudha. Ofuma wajjin fertilized yeroo gaggeessu kana jechuun capital T small t cross with what? Again capital T small t ta'a jechuudha. Maal argachuudhaaf second filial generation argachuudhaaf. Kanaafuu second filial generation kana argachuudhaaf maal goone isiniin jedhe bakka kanatti capital T small t cross with what? Capital T small t again itself ta'a. Kanaafuu isa kana yeroo waliin cross goonu akkam ta'a? Punetus gari keessatti this capital T cross with this capital T means capital T tokko qabna. This capital T cross with small t capital T small t qabna. This small t cross with capital T immoo capital T small t qabna again. Akkasumas immoo itti aansine small t cross with small t maal qabna? Small t qabna jechuudha. Asirraa amma genotype isaa yoo kan nu gaafate ta'e 1 capital T 2 capital T small t and 1 small t qabna genotype yoo kan gaafatamu ta'e. Garuu phenotypically gaafatamna. Phenotype of spring second filial generation gaafatamne waan ta'eef kanaafuu nuti amma this capital T is also at round. This capital T small t is also round, and also this heterozygous capital T small t is also round, but this small t or the end one is what? The end one is wrinkled. So the ratio of round to wrinkled or wrinkled to round is what? Always 3 ratio 1 or 1 ratio 3 jechuu dandeenya. Kana jechuun as keessa lallachuu dandeenya. All are wrinkled ka jedhu hin ta'u false dha. B immoo all are round jedha false dha. Tokko wrinkled hin jira waan ta'eef hin ta'u. C irratti immoo 2 wrinkled 2 round jedha false dha. Akkasiis hin ta'u. Kanaafuu daan sirriidha jechuudha. 2 maali 1 wrinkled and 3 round ita 1 wrinkled in tami small t dhumarra qabnu tana 3 round immoo capital T jalqaba qabnu akkasumas capital T small t lammaffara qabnu sadaffarra qabnu kun walitti hidhamanii phenotypically maal jedhamanii round jedhamanii. Kanaafuu deebiin kenna maal ta'a? D ta'a jechuudha. Deebiin kenna ka gaafii kana jechuudha. Haala kanaan laaluu dandeettanii gaafii itti aanutti kan dabarru ta'a jechuudha. Kanaaf gaafiin lammaffaan maal jedha? Given from the individual of which of the generation did Mendel develop the concept of dominance jedha. Kanaafuu yeroo darbee paartii tokkoffaa keessatti isin barsiisee jira. Paartii kana irra deddeebiidhaan maal isin jedhe asitti ilaaluu dandeetta yoo barbaadan ol deebitanii Mendel conclusion from his discovery waan jedhu kan irratti ilaaluu dandeettan. Maal jedha? When two different alleles are inherited together, only one is expressed, the dominant allele, the other allele is what said to be recessive jedha. Laala. Kana jechuun when two different alleles are inherited, two different alleles jechuun capital T small t jechuudha. Capital T small t yoo waliin inherited kan taate the dominant allele tokkichi kan ufibsu sun capital T sun dominant allele jedhama. Kan ufibsu dadhabe sun immoo small t heterozygous keessatti ufibsu dadhabe sun maal jedhama? Recessive kan jedhamudha jechuudha. Kanaafuu law of dominance kan argame maaliif jennaan asitti ilaaluu dandeettan. Maaliif jennaan gaafii kenna kanaaf deebii kan ta'u waa'ee aslaala bakka kanatti capital T small t kun resultii maalii ta'e first filial generation iti jenna waan ta'eef kanaafuu erga kun capital T small t kun first filial generation resultii ta'e maal jedhee conclusion law of Mendelian keessatti maal jedhee heterozygous resultii keessatti kan of ibsuu danda'u T capitalin kun dominantidha. Kan of ibsuu hin dandeenye hide ta'e T capital mask ta'e kun immoo T xiqqaan kun recessive jenne. Kanaafuu inni kun akkanatti yoo kan laallamu ta'e immoo dominant jedhama. Kanaafuu concept of dominance kan argame first filial generation keessatti jechuudha. Sababiin isaa in first filial generation all of springs are what dominant jenne bira tarre waan ta'eef garuu mootu second filial generation keessatti 3 of them are dominant and one of them is what recessive or wrinkled jenne bira tarre jechuudha. Garuu mootu first filial generation keessatti all of springs are what are dominant jenne. Kanaafuu the concept of dominance was started to develop in what in first filial generation. This means in F1 plants. The answer is what C taha jechuudha. Kanaafuu
haala kanaan ilaaluu danda'uu qabaannaa. Gaafiin sadaffaan immoo as shown in Grigor Mendel Garden P what percent of the second Philian generation of monohybrid cross has a dominant phenotype jedha. Kanaafuu gaafii tokkoffaa irratti asitti bakka kanatti dalaynee jirra daaguuttanne waan ta'eef sababiin daaguuttanneef kanaafuu wiriinkildiin maalidha riisesiividha. 3 raawundiin kun immoo maa inni dominansiidha jechuudha. Kanaafuu walitti hidhaata dura 3 da'uu takka 4 ta'a. Kanaafuu 4 is equal to 100% yoo ta'e 3 is equal to how many tan 3 raawundiin kun dominanti waan ta'eef kanaafuyyuu dhibba hiruu 4 meeqa ta'a 25 ta'a. Kanaafuu 25 baay'isu 3 immoo 75 ta'a. Kanaafuu percentiin dominansii meeqa ta'a 75 ta'a. Percentiin recessive yookiin wrinkle immoo meeqa ta'a 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan nuti gaafatamna gaafii sadaffaa irratti monohybrid crossing takka ummatu second Philian generation kun cross matching kun yeroo gaggeeffame dominance percentage phenotype isa meeqadha 75 ta'a jechuudha. 3 raawundii qabna waan ta'eef raawundiin immoo dominantiidha waan ta'eef jechuudha. Gaafii afraffaan immoo among the following one is not produced in Mendel monohybrid cross in first Philian generation jedha. Laaluu dandeenya. Kanaafuu R kan jiru tall plantiin argamuu danda'a ni jira. B kan jirullee round seed illee argachuu dandeenya. Maaliif jennaan first Philian generation keessatti all are dominant jenna waan ta'eef akkasumas axial flower illee argachuu dandeenya. Maaliif jennaan all are dominant waan jenneef jechuudha. First Philian generation keessatti garuu white flowering immoo recessive dha. White flower fi wrinkled maalidha yeroo hundaayyuu purple yeroo dominant ta'u white immoo maal ta'a recessive ta'a. Kanaafuu recessive first Philian generation keessatti hin jiru waan ta'eef kanaafuu yeroo seed of color takka color seed yeroo color seed irratti Grigorian Mendelin research isaa gaggeessu monohybrid cross yeroo gaggeessu purple color maal ta'a dominanti ta'a. Akkasumas immoo white flowering immoo takka white color flowering immoo maal ta'a recessive ta'a. Kanaafuu in first Philian generation or cross match all offsprings are dominant waan jenneef recessive kun hin ta'u. Kanaafuu deebiin keessan kan hin taane maal ta'a caa kana ta'a jechuudha. Gaafii nutti gaafatamneef among the following one is not produced in Mendel monohybrid cross in first Philian generation jedha. In Mendel monohybrid cross of first Philian generation keessatti all offsprings that will be produced is dominant waan jenneef garuu white flower coloring kun immoo recessive waan ta'eef kanaafuu recessive first Philian generation keessatti argamuu hin danda'u. Second Mendelin cross generation qofa keessatti argama jechuudha. Kanaafuu deebiin keessan maal ta'a isa caa kana ta'a jechuudha. Gaafii gaafatamneef aallen ni ta'a baallen ni ta'a daallen ni ta'a kan hin taane immoo nooti jedhee nu gaafate waan ta'eef caa ta'a jechuudha. Akka first Philian generation keessatti hin argamne. Kanaafuu gaafileen paartii tokkoffaa kennan wal qabatu kana fakkaata. Ammaaf gama barnoota kenna paartii itti aanutti kan dabarru ta'a jechuudha. Gaafilee adeemsa keessatti dhufnu haaluma kanaan dalagaa kan wajjin deemnu ta'a. Kallattumaan gama barnoota kenna isin deebisa jechuudha. Amma kanaaf mata dureen kenna ka gaafii kanatti aanu test cross kan jedhudha jechuudha. Mee definition test cross maali? Kaayyoon test cross maali? Bu'aan yookaan faayidaan test crossing qabu hoo maali? Biologistiidhaaf takka researcheriidhaaf kan jedhus as jalatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu a breeding experiment important to what determine the genotype of an organism with a dominant phenotype jedha. Kanaafuu breeding experiment test cross jechuun maqaa biraatiin maal jedhama? Breeding experiment jedhama. Kanaafuu in another name test cross means a breeding experiment and this test cross or breeding experiment is important in what or important to determine the genotype of an organism with what a dominant phenotype. Kanaafuu test crossing kun breeding experiment ta'ee yaalii diqaalomsuu ta'ee kan inni barbaachisu takka bu'aan isaa maalidha jennaan to determine the genotype of an organism. Genotype organismii tokko murteessuuf maal waliin genotype organismii sawni maal wajjin murteessa with a dominant phenotype. Phenotype olaantummaa agarsiisu wajjin murteessuudhaaf takka humootu ibsuudhaaf kan fayyadu maal jedhama test cross jedhama. Kanaafuu nuti genotype organismii tokko olaantummaa fiizikaalaa isaa waliin takkaa'u phenotype dominancy isaa wajjin murteessuu takkaa'u ibsu yoo barbaanne experimentiin nuti fayyadamnu maal jedhama breeding experiment takkaa'u test cross jedhama jechuudha. Kanaafuu test cross is a breeding experiment which is used or important to determine the genotype of a certain organism with it is what dominant phenotype or dominant physical expression jenne bira taruu dandeenya jechuudha.
Kanaafuu maal jedha inni itti aanu the organism is crossed with a homozygous recessive organism. Organismiin tokko kan wal makuu takka diqaalomuu danda'u maal waliin jedha with homozygous recessive organism jedha. Homozygous recessive organism takka mootu organismii aalelii uf ibsuu hin dandeenye wal fakkaatoo qabdu san waliin maal ta'a jedha crossed ta'a jedha. Yeroo san immootu isii homozygous recessive waliin homozygous recessive organism waliin crossed taate resultii dhuftu san genotype isiitti dominant phenotype isii waliin ibsuuf kan nu fayyadamuutu testi armaan olitti dubbanne kana kan test cross yookaan breeding experiment jedhamu kanatu nu fayyada jechuudha. If all of the offspring shows a dominant phenotype, yoo hundi ijoollee takka mootu dhalattoota dominant phenotype takka mootu olaantummaa physical expression organismii sanii kan garsiisu ta'e maal jedhama jarri sun takka offspringin amala akkasii garsiisan dominant phenotype garsiisan sun hundi maal jedhamu homozygous dominant jedhama jechuudha. Kana olaantummaa wal fakkaatoo takka mootu olaantummaa guutuu warra qaban jedhamu jechuudha ijoolleen akkasii sun. Yoo maal ta'an yeroo ijoolleen hundi maal garsiisan physical expression olaantummaa takka moo'insaa yoo kan garsiisan ta'e of ibsuu yoo kan garsiisan ta'e of ibsuun akkasii sun maal jedhama takka offspringonni akkasii sun maal jedhamu homozygous dominant offspring jedhama. Offspringota olaantummaa of ibsuu guutuu qaban takka wal fakkaatoo qaban jedhama jechuudha. If it produce 1:1 of dominant and recessive, yoo garuu hunda isaaniitiin of ibsuu baatanii gariin isaa of ibsee haafin isaa of ibsee haafin isaa of ibsuu dadhabe jechuun haafin isaa dominant ta'e haafin isaa immoo recessive yookiin masked kan ta'u taate phenotype organismii isaa phenotype organismii sanii maal jedhamee ibsama takka physical expression organismii sanii maal jedhamee ibsama heterozygous organism jedhama jechuudha. Haafin of ibsuu danda'e haafin of ibsuu dadhabe maal jennaani heterozygous organism jennaani. For example jenne asii kaa'uu dandeenya jechuudha gaafii isa lammaffaa kanaaf. For example capital T small t yoo kan kennu taate isa kanaaf immoo capital T yoo kan kennu taate homozygous dominant jedhama. Ka gadiitiif immoo heterozygous dominant jedhama. Garuu amma wanti beekuu qabdan test crossii kana keessatti kan amala amma dubbanne lamaan kana qabu blade groupidha. Gara boodatti kan waliin laallu ta'a jechuudha. Heterozygous organismiin kun maal qaba jechuudha co-dominancy qaba jechuudha. Waan ratio waan qaba dominant illeen waanidha recessive illee waanidha wal qixa jechuudha. Kamtu kam akkamoo beekuu hin dandeenyu waan akkasiisaniin biology maal jedhani co-dominancy jedhani jechuudha. Heterozygous organism takka heterozygous dominancy sanii co-dominancy jedhama. Amala co-dominancy san qabu immoo waan ratio waan dominant to recessive ratio san qabu blade groupidha. Gara boodatti kan waliin ilaalu ta'a jechuudha isaan. Kanaafuu ammaaf conceptiin isin partii kan raawwattan kana fakkaata jechuudha. Inni itti aanu test crossii haalaa gaggeeffame kanaan ilaaluu dandeenya. Example jedha bakka kanatti ilaaluu dandeettanii example jedhee eessatti ka'e bakka kanatti example jedhee note capital W is purple and small w is white jedha. Kanaafuu homozygous recessive ta'a yoo maal ta'e lameen isaatu white takka small w yoo ta'e maal jennee ibsina homozygous recessive jenna. Asitti illee homozygous recessive qabna. Garuu gama gadi kanatti mootu fakkeenyaaf laala capital W small w capital W small w capital W small w jedha. Kun hundi isaa maal ta'a kanaafuu dominant phenotype qaba jechuudha. Dominant phenotype qaba garuu mootu maalidhaan jira heterozygous dhaan jira jechuudha. Inni itti aanu kunillee dominant maal qaba dominant heterozygous qaba jechuudha. Maaliif jennaan capital W small w capital W small w dhaan jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu haafidha jechuudha. Inni lamaan kun ka duraa lamaan kun capital W small w kun of ibsutti jira. Inni lamaan kun immoo recessiveidha. Kanaafuu half flowers are purple and half flowers are white. Kanaafuu the ratio of these half of them are dominant and half of them are recessive. Kanaafuu 2:2 dha. Kana jechuun 2 purple ratio 2 white dha. 2 dhangaaf salphatu 1 ratio 1 ta'a jechuudha. Genotypically unknown flowers is what heterozygous dominant capital W small w dha. Inni kun immoo example dura isinii kaasa ka tokkoffaa saniif example ta'a. All flowers are what purple dha jechuudha. Hundi isaatu maalidha dominant dha jechuudha. Kanaafuu isa kanaan dominant ennaan isa kanaan immoo ratio isaa yoo ibsine isa kanaan
all are dominant jennaani. Isa kanaan immootu waan ratio waan dominant recessive jennaani ibsina jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ilaaluu danda'uu qabaanna. Result interpretation jedha fakkii kanarraa hubachuu danda'uu qabaattan jechuudha. Inni itti aanu maal jedha? Mendelian inheritance applied on humans jedha. Dhaalmaha Mendelian kan ilma namaa irratti dalageeffame takka ilma namaa irratti hojiirra oolfame jedha. Mee dhaalmayni Mendelian argate kan ilma namaa irratti hojiirra oole takka kan ilma namaa irratti dalageeffame sun maal akka ta'e arma gaditti kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafuu the gene for earlobe attachment tokkoffaa Mendelian inheritance ilma namaa irratti dalageeffame takka ilma namaa irratti hojiirra oolfame sun inni tokkoffaa maa inni jennaani isa halluu diimadhaan barraa'e kana the gene for earlobe attachment sanyii takkaa'u jiinii maalii teessuma gurra namaa jedha. Mee gurri namaa teessuma akkamii qaba kan jedhu arma gaditti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Dhaalmaha Mendelian ilma namaa irratti applied godhe keessaa tokko jiinii teessuma gurri namaa qabudha jechuudha. Teessumni gurra nama hundaa waliin fakkaatu haala garagaraatiin taa'ee jira waan ta'eef qaama keenyarra. Kanaaf example jedha. Example kanarraa ilaaluu dandeenya. Earlobe attachment fudhate jiinii tokko jechuudha. Jiinii Mendelian ilma namaa irratti applied godhe keessaa tokko earlobe attachment fudhate teessuma gurraa. It has two alleles. By the way, earlobe attachment kun a single gene dha. But a single gene kun allelii lamaa fi sana ol qabaachuu danda'a. Garuu earlobe attachment kun amma a single gene ta'ee allelii gurguddoo lama of keessaa qaba. Alleliin gurguddoo lamaan inni of keessaa qabu sun armaan gadiitti. The first allele is dominant allele for what? Free earlobes. This means capital E. Dominant allele and recessive allele qaba. Dominant allele immootu maaliif kan dhaabbatedha? Maaliif kan stand ta'edha? For free attach, for free earlobes. Warra gurri isaa maalitti hin maxxanne lummee takkaa'u morma kanarratti yookaan naannoo mataa kanatti achi hin maxxanne. Ka gurri irraas jedhu warra gurri isaa free ta'e qaama isaatti takkaa'u naannoo morma yookaan lummee isaatti hin maxxanne irraa warri gurri akkana bahu takkaa'u gara fuulduraatti akkana jedhu kuni free earlobes jedhama. Teessumni gurra isaa firiidha. Maaliif qaama isaa naannoo rifeensaa takkaa'u lummee jiru kanatti hin maxxanne waan ta'eef yookaan hidda gurraa isa jala jiru sanitti gadi hin maxxanne irraa yoo akkana ol jedhu taate free earlobe qaba. Teessumni namicha kana takkaa'u sanyiin namicha kana kan gurraa firiidha jennaani lummeetti yookaan mormatti hin maxxanne jennaani. Inni sun immootu dominantidha yeroo hunda of ibsuu danda'a. Inni itti aanu immoo recessive alleleedha. Recessive alleliin kun immoo maaliif dhaabbata jennaan for attached earlobes dha. Warra teessumni gurra isaa morma isaatti gammaxxanu nama tokko jira kan gurri isaa maalitti gammaxxanu akka gurra beeylada adurree maalitti yookaan gurra beeyladoota birootti qaamatti gammaxxanu jira. Warri gurra akkasiisan qaban alleliin sun recessive alleliidha. Maaliif dhaabbattenna warra gurri isaa gammaxxanu qubeen isiin bakka buutuun immootu xiqqoo tanaan bakka buutii isiin tun yeroo hundaa of ibsuu hin danda'u. Warri fakkeenyaaf jaartiin takkaa'u haati warra nama tokko gurri isii yoo attached earlobe kan ta'u taate takkaa'u recessive ta'e kan abbaan mootu yoo maal kan ta'u taate free earlobe kan ta'u taate yeroo cross matching geggeeffamu ka abbaa santu of ibsa malee ka haadhaa of ibsuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu ilmaan ka haadhaa sana osoo hin taane ka abbaa san fudhatu jechuudha. Kanaafuu walumaa gala wanti isin beekuu qabdan tokkoffaa irratti Mendelian inheritance takkaa'u dhaalmayaan Mendelian ilma namarra dalageessa keessaa tokko jiinii teessuma gurraa akka ta'e akkasumas immootu jiiniin teessuma gurraa kun allelii gurguddoo lama akka qabu alleliin lamaan sun tokko dominant alleliidha. Dominant alleliin immootu maaliif dhaabbata takkaa'u maal bakka bu'a jennaan warroota gurri isaa mormatti hin maxxanne ka mormarraa as jedhee jiru qubee guddaa iidhan kan bakka bu'uu fi inni lammaffaan allelii of ibsuu hin dandeenye recessive allele tan jedhamtu isiin immoo kan dhaabbatteef warroota gurri isaa mormatti gadi maxxananii fi isiinis kan bakka bu'uu ni dandeettu qubee xiqqoo kanaanii jechuudha. Kanaafuu a person could have ilmi namaa allelii kana lameen irraa wanti inni qabaachuu danda'u probability inni qabaachuu danda'u probability armaan gadii sadan kana jedha. Tokko homozygous recessive qabaachuu danda'a. Homozygous recessive jechuun alleliin lamaan isaatu maal ta'uu dandeetti xixiqqoo takkaa'u maalinni two attached earlobe allelii qabaachuu danda'a jechuudha. Namni tokko allelii lamaan dhalata waan ta'eef location tokko irratti alleliin inni location isaa irratti dhaalu maatii lameen irraa dhaalu tamiif tam ta'uu dandeetti. Abbarrallee xixiqqoo haadharrallee
xiqqoo dhaaluu danda'a jechuudha. Gaafa san dhaale namichi sun maal jedhama? Takka offspringin akkasuma maal jedhamti? Homozygous recessive offspring which contain two attached earlobe. This means small e dhaan kan dhalatu jiraachuu mala. Probability inni biraa daa'imni takka ittiin dhalachuu dandeettu immoo homozygous dominant. That means two free earlobe alleles. That means capital E ta'uu danda'a. Daa'ima homozygous allelii gurguddoo lameen gurguddoo tana lameen dhalatu tan gurri isii gama abbaatirrallee gama haadhatirrallee maal dhaaltu free earlobe dhaaltu ta'uu dandeetti. Akkasumas immoo heterozygous jechuun abbarraa yoo recessive allelii small e kan dhaaltu taate haadharraa immoo maal dhaalti free earlobe dhaalti yookiin immoo reverse kana abbarraa free earlobe dhaalte haadharraa immoo recessive earlobe yoo kan dhaaltu taate offspring akkasii sun heterozygous offspring jedhamti. That means one free earlobe from fathers or mothers and one attached allele parcels from mothers or fathers jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu namni tokko jiinii gurraa kanaan haadha fi abbaa isaarraa carraalee sadeen armaan gadii kanaan dhalatuu danda'a jechuudha. Carraa tokkoffaa, carraa lammaffaa, carraa sadaffaa kanaan dhalatuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ilmaan nama haadha fi abbaa maal ta'anirra free earlobe fi akkasumas immoo attached earlobe qabanirraa dhalatu probability sadan kana keessaa hin baatu jechuudha. Kana sadan keessaa tokko taati jechuudha. Inni itti aanu maal jedha? The gene for earlobe exercise jedha. Gene earlobeetiif exercise takkaa'u gaafii jedha. If both of the couple have hybrid free earlobe, how many percent of children have free earlobe jedha. How many percent of children have free earlobe jedha. Kanaafuu gaafii kanarratti answer jedha deebisee jira waan ta'eef innu father lachuu maal qaban jenne free earlobe qaban jenne. Kana jechuun capital E small e qaban jechuudha. Garuu maaliin qabani? Hybrid qaban. Hybrid jechuun wal keessa makaadhaa sirraa waan tokko beekuu qabdan bakka inni hybrid jedhu kanatti laaluu danda'uu qabaattan hybrid free earlobe jedha. Free earlobe jechuun E guddaan akka keessa jiraate nu gala hybrid akka jechuudhaan immoo heterozygous ta'uun isaa nu gala jechuudha. Kanaafuu heterozygous dha jechuudha. Kanaafuu abbaan maal qaba? Genotypein abbaa capital E small e dha. Kanaadhallee akkuma san capital E small e dha. Kanaaf uskeerii keessa kenna yeroo dalaynu haala armaan gadii kanaan dalagamaa. Kanaafuu inni gaafin inni nu gaafate asirratti gaafii kam nu gaafate? Percentii isaan nu gaafate waan ta'eef kanaaf asirraa percentii childreniin free earlobe qabdu san deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu warri free earlobe qaba jennee yaannu ratio asirraa argachuu dandeenya. Ratio kanarraa capital E illeen warra free earlobe qabu, capital E small illeen akkasii, ammallee capital E small as jirtullee akkasii. Garuu takkitti warra small E qabu warra recessive homozygous qabu kana qofatu free earlobe hin qabne. Kanaafuu 3 of them will have the probability of free earlobe dha. That means 75% of the children will have the probability of having free earlobe ta'a jechuudha. Kanaafuu percentiin childrenii carraa free earlobe qabaachuun nu gaafate maal ta'a? 75% ta'a jechuudha. Maaliif jennaan ratioon isaa 3 ratio waan ta'eef 3 ratio jechuun immoo 3 baay'isuu 25 75 ta'a. Warri immoo carraa maalii qabu? Attached earlobe qabu 25% ta'a jechuudha. Ijoolleen deebiin asitti isinii deebi'ee jira. Haala kanaan ofirraa ilaaluu dandeettan jechuudha. Inni itti aanu immoo maal jedha? Gene for widowspeak jedha. Amma gene lammaffaa Mendelian inheritance dhaalmaa Mendelian ilma namaarratti applied godhe takka ilma namaarratti hojiirra oolche keessa gene tokkoffaa maal jennee bira darbine? Gene tokkoffaa maal jennee bira darbine? Earlobe attachment jennee bira darbine. Gene lammaffaan immoo for widowspeak jechuun kun intala tana ilaaluu dandeettanii warra qirsiin mataa isaa gadi ba'u jechuudha. Widowspeak jechuun warroota qirsiin mataa isaa takka mootuyyuu adda isaa rifeensi adda isaa gama walakkeessa kanaan gadi deemu. Fakkeenyaaf miicoo tana yoo kan laaltan ta'e
Laalaa iddoo kanatti rifeensi isii bakka kanaan gadi ba'ee jira. Bakka an qalama diimaadhaan tuqe kanaan keessaa gadi ba'aa jechuun hin mul'atu. Takkaa'uu hin malaa ta'u. Gidduu kanaan warroonni rifeensi isaa takkaa'uu qirsiin isaa kan gadi ba'u ta'e yookaan rifeensi isaa asiin gasseenu ta'e warroota akkasiisanii maal jennaan warra jiinii wiidoo spiikii qabanii jennaan. Warroota qirsiin takkaa'uu rifeensi isaanii gidduudhaan takkaa'uu gidduu surriitiin gadi ba'u yookaan gadi piik ta'u yookaan mul'atu keessaa gadi ba'u jennee haala saniin ibsuu dandeenya. Kanaafuu asirraa wanti nuti hubannu capital W is dominant allele kunillee allelii lama qaba. Dominant allele for widow speak which stand for widow speak and small w which stand for recessive allele and for non what widow speak warroota qirsii mataa isaa takka rifeensi isaa gidduu surrii kanaan gad hin baaneef kan bakka bu'uudha. Kanaafuu kunis akkuma jiinii earlobe attachment lama allelii lama qaba. Allelii tokko dominant kan ta'e kan warra widow speakitiif bakka bu'u kan W guddaadhaan bakka bu'uu fi inni lammaffaan immoo recessive allelii kan warra non widow speakidhaaf bakka bu'u kan qubee W xiqqaadhaan bakka bu'uudha. Exercise jedha father no widow speak abbaa no widow speakii ta'e takkaa'u kan widow speakii hin qabnee fi haadha hybrid widow speak qabdu what about children jedha. Ijoolleen jara lamaan irraa dhaltu maal taateedha. Amma asirraa wanti isin beekuu qabdan gaafii kanarraa kennamaa baafachuu qabdan bakka kanatti father no widows week jechuurraa maal argattanii small w qabdanii. Haadharraa mootu mother hybrid widows week jechuun mootu hybrid jecha jedhu kana yeroo hundaa heterozygous akka ta'e hin dagatina. Widows week ni mootu maal akka of keessaa qabu dagachuu hin qabnu capital W akka qabu dagachuu hin qabnu. Kanaafuu haadha immoo capital W and small w maaliif jenna hybrid jechuun heterozygous widow speak jechuudha. Kanaafuu capital W fi small w waliin cross goone. Kanaafuu kan haadha garanaan kenna capital W nas jira small w nas jira. Kan abbaa lameen immoo small w takkaa'u mootu recessive no widow speak takkaa'u recessive allelii abbaa karaa kanaan kenna. Wayita waliin cross geggeessuun haala kanaan arganna jechuudha. Kanaafuu what about children waan nun jedheef childrenii meeqatu as keessa widow speakidha. Childrenii meeqatu mootu non widow speakidha kan jedhu fakkeenya childrenii isa duraa kana tokko isa lammaffaa lama. Kanaafuu two of the children will have what the widow speak chance jennaani and also two of them will have the chance of what non widows taha jechuudha. Kanaafuu ijoolleen lama carraa non widow speak qabdi. Ijoolleen lama mootu carraa maalii qabdi widow speak qabdi. Kanaafuu ratioodhaan agarsiisa yoo nun jedhe genotype of children in two hybrid widow speak or capital W and small w and two non widow speak which means small w ta genotype in isa phenotype in children kanamo two of them will have widow speak and two of them will have what non widow speak ta ratio da yoo agarsiifnu 2 ratio 2 da kana jechuun immoo 1 ratio 1 itti deebi'a. Kana jechuun 15% tahaa jechuudha. Gaafii kana haala kanaan hubachuu dandeettanii. Kanaafuu gene for widow speaking the second Mendelian inheritance gene which is applied for human beings tahaa jechuudha. Kanaafuu yeroo itti aanu paartiin nuti itti walitti deebinu paartii kam tahaa waa'ee dihybrid crossii kan ta'u yoo ta'u kanaafuu haga paartii kana walitti deebinu nagaa nuuf turaa jecha paartiin itti aanu bareedaan kun yeroodhaan akka isin bira ga'u yookaan barbaaddan ta'e tokkoffaarratti like itti aansitanii share subscribe dhumarratti comment gochuu hin dagatinaa jechuun dhaamsa kenna. Hanga paartii sanii wal garuutti nagaa nuuf turaa.